शहर में तेरे kabajamtootaa fi jaalattoota maatii chaanaalii Siifan guyyaa har'aa immoo seeneffama baay'ee bareeda tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Seenaa kana kan isinii seenessu ana Mootii Gammachuuti. Seeneffamni kunis mata duree seenaa jaalalleewwan qaroo dhabeeyyii jedhuun kan isinii seeneffamu ta'a. Kutaan tokkoffaan isaa akka armaan gaditti dhiyaata. Kutaa tokkoffaa isaa kana dhiyeessuun dura namoonni maatiin taaneef maatii taasiniin jenna. Viidiyoo yookiin sagalee kanas akkuma dhageessaniin sheer walii gochuudhaan barnoota irraa argattaniin akka gammaddanis abdiin qaba. Kutaan tokkoffaan isaa akka armaan gadii kanatti isinii dhiyeessa. Ililliin mucayyoo bareeddinni fuula ishee akka ifa aduutti ifuu fi naatoo qabeettii taateedha. Ililliin bareeddina hundaan faayamtus jireenya ishii keessatti muudannoo guyyaa tokkootiin qora qalbiin isii cabee jireenya ishii akka abaarattu ishii taasisee jira. Abdiin immoo dargaggeessa mudhii sinnaaraa, ifti fuula isaa immoo naatoo qabeessaa fi onnee shamarran hedduu qalbii fuudhee deemudha. Abdii fi ililliin erga ol baranii jaalala waliin dhandhamuu erga eegalanii reefuu waggaa 2 ga'u. Guyyaa tokko bashannanaaf wal qabatanii iddoo magariisa tokko deeman. Iddoo deeman kanatti duumessi isaan marsee haguuggiin ifaa dukkanatti jijjiirame. Akka isaan waliin argine isaan taasise. Qilleensi kunis ifa aduu guyyaa gara dukkaneessatti yookiin dukkanatti jijjiiruudhaan guyyaa gammachuu isaanii gaddatti akka isaan jijjiiran isaan dirqisiise. Guyyaan kun guyyaa ulfaataa fi guyyaa miira namaa tuqu ture. Egaa ejji isaan lamaanuu wal arguu dadhabuun yeroodhaaf sagalee qofaan wal yaamaa turan. Haguuggiin kunis duumessaa qofa osoo hin taane ifa aduu jijjiiruudhaan dukkana haguugee duumessa maree bokkaadhaan qabbana hunda qaama isaanitti buusee jira. Guyyaa ulfaataadha. Guyyaa ifni aduu dukkana gurraachatti jijjiiramuudhaan qalbii isaanii iddoo lamatti hiruudhaan guyyaa lubbuun keenya itti ba'uudha moo jedhanii akka isaan shakkaniif isaan dirqisiise. Yeroo diqqoo turan ifti aduu qofti akka isaan hin dirqisiifne isaan hubatan. Yeroo diqqoo yoo turan duumessi haguuggiin isaanitti dhufe kun abdii jireenya isaanii qofa kan haguugee miti, qaroo isaan kadhabsiiseedha. Qaroon isaanii akkuma sagalee qofaan hafetti guyyaan kun isaan dirqisiise. Taatee isaan mudate kana waliif qooduurraa of qusachuun sagalee nuuf birmadhaatiin erga iyya eegalanii namoonni naannoo sanii yeroof sagalee isaanii dhagaan turre. Irra deddeebanii waa iyyaniif dargaggeessi Nageessoo jedhamu iyya kanaan gara bosona kanatti miila ariifannaadhaan fiigaa iddoo isaan jiru dhaqqabe. Yeroo kana Abdii fi Ililliin walitti maranii sagaleedhaan walitti haasa'u malee ejji isaanii lamaanuu wal arguu hin dandeenye. Baay'ee rifatanii waan haasanii fi waan dhiisan dhabuudhaan imimmaan isaanii roobsuu irraa of hin qusanne. Garuu guyyaan kun guyyaa qaroo isaan dhabsiiseedha. Imimmaan isaanii roobsaa haasaa isaanii eegalan. Abdiin dursee haasaa isaatiin gaafii akkana jedhu dhiyeesseef. Ilillii koo hardhan duuba kee osoo deemee natti tola. Ati garuu ifa aduu ijaan argaa jirtaa? Ijji koo ifa aduu arguu hin dandeenye jedhee ililliidhaaf gaafii dhiyeesse. Ililliin immoo lakki onnee koo hardhan si qabadhee duuba keetiin deemaa
ijji kootis yookiin qaroon kootis ifa aduu argaa hin jirtu garuu guyyaa baaneemi abdii akkamitti daqiiqaa hanganatti lafti dukkanaa'e jettee gaafatte. Qaamni isaan lamaanuu hallallu yookiin qorraan baay'ee waan dhaamotaa jiruuf haasofni isaaniis ni kirkira. Abdiin ililliidhaaf akkana jedhee deebii gaafii isiitiif kenneef. Ilillii koo maal takka nu mudate yeroof baruu hin dandeenye. Anis ija kootiin ifa aduu argaa hin jiru. Kanaaf namni nu birmate yoo jiraate ija keenya osoo addaan kutnuu baannee jedhee ibseef. Ililliinis yaada isaa kana hubachuudhaaf mudannoon kun raajii itti ta'ee haasawaadhaafis ammas deebii kennite. Deebiin ishiin kennites ani ilillii koo naan jettee yeroo naamtu onneen koo baay'ee rifata. Abdii koo akka onnee koo irraas jaaladhu ni beeka. Guyyaan kun maaf akka nuuf guyyaa addaa ta'e hin beeku. Kanaaf maal akka goonu hin beeknu. Kanaaf kadhaa kennaa jabeessinuu jettee deebii deebisteef. Anis isa kanaaf yeroo dhabus imimmaan koo roobsuurraaf hin qorsu sagalee keenyaan iyya itti fuufnuu jedhee yaada ishii kana yaadaan ibseef. Yeroo isaan akkanatti haasa'an dargaggeessi Nageessoo jedhan bosona keessa qaxxaamuree laga kaan keessa ceehee iddoo isaan jiran kanatti isaan dhaqqabe. Nageessa akkuma isaan bira gaheen miidhama qaama isaanii hubachuudhaan gaafii akkana jedhu dhiyeesseef. Maali jaran maal taatan maal isin deeggaru maal immoo bosona keessa bokkaaf rooba keessa dhaabbattu? Gaafii hedduu wal duraa duubaan dhiyeesseef. Abdiin gaafii Nageessootiif deebii haala kanaan kenneef. Maal akka nu mudate hin beeknu obboleessa koo. Kanaaf baay'ee rifannee jirra. Onneen keenyas rifaatuu qaba. Ija keenya yeroof argaa hin jirru. Bashannanaaf dhumnee bashannana osoo hin taane miira gaddaa keessatti liqimfamnee jirra. Kanaaf waan nu deeggartu yoo qabaatte osoo nu deeggartee jedhee deebii deebiseef. Nageessi yeroo inni dubbiif jedhu ililliinis haasawa abdiitti ittaansuudhaan akkana jettee deebisteef. Ilaa obboleessa keenya nuti bashannanaaf iddoo kana dhufne garuu taateen nu mudate nu lamaanuu qaroo dhabeessa nu taasisee jira. Kanaaf mudannoo kana ammatti sii qooduudhaafis yeroon isaa ulfaataadha. Kanaaf waan nu deeggartu qabaannaan osoo nutti ariifattee jetteen. Nageesso yaada isaan lamaaniyyuu erga dhageeffatee amma maal isin deeggaru obboleeyyan koo jedhee gaafate. Amalli Nageessoo hawaasa keessatti baay'ee kan balaaleffatamudha. Nama sobuu fi nama saamuun akkasuma immoo ilaalcha gaarii namaaf waan hin qabneef hawaasni ni balaaleffata. Bosona keessatti hawaasa hedduu saamuudhaan ilma abaaramaa jedhamee moggaafamee jiraaf. Kanaaf hawaasa keessatti nama balaaleffatamaa kanaan fuulduratti miseensi qaamonni baay'ee miidhaman kunniin yaada isaanii ibsan. Haa ta'u malee Nageessoo hammeenyummaa isaa dhoksuudhaan gaafii keessaniif sirriitti deebii kennuu nan danda'a. Isin deeggaruu nan danda'a. Garuu maal akka isin deeggaru osoo addanaa baaftanii jedhee gaafii kana bifa yaadaatiin dhiyeesseef. Abdiin itti fuufee ilaa obboleessa keenya nuti iddoo kana dhufnee bashannanaaf dhufnee jirra. Yaada kana si ibsitee jirti ililliin koo. Nuti garuu iddoo kana dhufnee bashannanaaf haa taphannu malee yeroo muraasa keessatti qaroo dhabeessa taanee hafnee jirra. Isiinis ija ishiitiin argaan jirtu. Anis akkuma argitu haasaa sagalee koo malee ifa dukkanaa argaa jira malee dukkana keessatti ifa taa'ee waan tokko argaa hin jiru. Kanaafuu as keessaa qabattee nu baasuu dandeessa. Garuu nama lama qaroo dhabeeyyii ta'an baasuu waan rakkisuuf ilillii koo dursitee mana koo osoo naa geessitee ishiin ammoo mana sitti himtii jedhee deebiseef. Yaada kana ililliin akkuma dhageeffattin waan baay'ee mufatteef isas mormuudhaan lakki akkas ta'uun qabu. Nu lamaan wal qabannee bosona kana keessaa baana malee akkamitti si dhiisee kennaa koo bosona keessatti sigatee
isa qaroo dhabeeyyii taatnee jiru kanarratti akkamitti as keessatti si dhiisa jettee deebii kana deebiftee yeroo kana nageessoon funyaan itti butaa isaan lamaan waan qaroo dhabeeyyii ta'aniif yaada armaan gadii kana dhiyeesseef. Ilaa amma maal gootanii ijoollee isin deeggaruudhaaf bosona kana keessa qaxxaamuree akkuma argitan bokkaa kana keessatti dhoqqee kaan keessa darbee bosona keessa hulluuqee isin biratti argama. Kanaaf isin yaadaa walii galuu qabdan. Tarii yaadni abdiin jedhe fudhatama qabana biratti. Sababni isaas isin lamaanuu qaroo dhabeeyyiidha. Bosona kana keessaa wantoonni hedduu balaafamaan jira. Kanaaf ariifadhee iddoo kanaa daandii irratti si baasus abdii qabadhee fuudhuu danda'a. Si dursa daandii irratti si baasuu qaba jedhee yaada ibsee. Yaada kana akkuma abdiin dhaga'een yaada nageessoo kana deeggaruudhaan abdiin dhugaadha. Nageessoo baay'ee galatoomi. Ati obboleessa keenya guyyaa rakkootti nutti dhufte. Guyyaa rakkoo kana keessaa Rabbiin wajjin akka nu baaftu abdiin qabna. Kanaafuu ilillii yaada kana osoo fudhattee maal sitti fakkaata jedhee ililliidhaaf gaafii dhiyeesse. Ililliinis yaada kana osoo ittiin quufne kabajaa fi jaalala hiriyyaa isheetiif qabduufi maal godhan argate jette garuu hiriyyaa koo as keessatti iddoo rakkoo kanatti si dhiisee deemuun koo dhiistee namamma qabatee naan deemaa jiru kanas eenyummaa isaa sirriitti hin beeku jettee suutaan itti siiquun gurratti hasaafteef. Yeroo kana ammoo wal qabatanii wal bira waan jiraniif sagaleen isaanii ishiin yookiin sagaleen ililliin itti himte nageessoof baay'een dhageessifamne. Nageessa ammoo haala isaanii kan hubataa funyaan itti butaa waan garaa isaatti yaade hin beekamu. Nageessa ammoo Laftis waan dhiyaa jiruu fi osoo deemte maal sitti fakkaata mucayyoo? Anis hojii qaba waan ta'e isas deebee fuudha. Kanaafuu kottu jedhee yeroo gaafatu isheenis gataan taraa guyyaa jalqabaatiin qaroo ishee waan dhabdeefi gara isaatti deemte. Innis dafee harka qabatee deemeen. Egaa dhageeffattootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii siifantuubi. Kutaan tokkoffaan isaa asirratti raawwata. Kutaa lammaffaa isaa hanga qabannee isinii dhiyaannuufi kabajaa fi jaalalli nuti isinii qabnu yeroo kamuu kan hir'atu miti. Kutaa lammaffaa isaa qabannee isinii hanga dhiyaannutti kutaa kana ammoo sirriitti nu dhageeffadhaa. Yaadaa fi gaafii qabdanis bifa armaan gadiitiin nu ibsaa isiniin jennaa. yuutuubii kana subscribe godhuudhaan share godhuudhaan comment gochuudhaan bira dhaabbadhaa isiniin jennaa. Horaa bulaa deebanaa kutaa lammaffaa isaa seeneffama isaa qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Nagaan nuun tura.